السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو تبجال همدو تماتي أجب كان تاتان هندي كيسان نجيني بدأ أبغى نجات تاتان وبر أورموكو بكجر تهيت نجيني كيسان سنفا باي أسوس نينجا وبلي وانجيا كان درس كالتا بريدا كان فرد الناس نفجتها ترحل اللي مو بريدا إسج على يودرانو كان أدى حالة سلبات في كرا سلبات إن إسن فيادو فيوما كنا في الله كان فردنا الإغرافيس الألافيس كان تأوك أبي دفيتين جرا egaa namoonni chaanaala kiyya faaraa taatan ammallee maatii ta'uu laayik gochuudha sheer olii gochuu koomentii yaada keessan kaayuu hin dagatinaan isiniin jedha kanaan dura kalxaa kanarraa adda isa godhu kanaan duraatirraa kalxaa adda ta'uudha kuni maaliif yoo jettan namoonni dhiiraa ijoolleen dhiiraa kalxaa furdina kan dhiiraa hoon jiru naan jechaa turani kunoo kan dhiiraa ta'u kan nu lameenifuu ta'u qabeessini dhufeetiin jira haala fayya qabummaadhaan haala gaariidhaanii jechuudha kan irraa gammaddan ji'a tokko fayyadamnaan kan itti milkooytaniidha inshaallah abdii rabbiitini kalxaan kuni dhugaa dubbatuuf kana dura namatu ture obboleettii gaarii wayiitu ture jechuudha obboleessasii akkaan jaallatti obboleessisii gaafa fuudhaaf ka'u baay'ee nama laafaa wayiitii nama fayyaalessa nama dadhiif wayiitu ture jechuu mucaanii ergasii maal gooti inga gaafatte bilbiltee gaggaafatte waan inni fuudhu oduuf qal'inuma isaa kana yaaddoftee gaafattee jennaaniin waan akkanaa kana jedhanii kalxaa kana himaniif jechuudha wantoota ammasin fuuldura argitan kana sadiin afran jechuuti murwajjin himteef jechuu riyyittiin suni himteef jennaan obboleettiin tuni wallaahi waan kanniin fiddee natti kennite dalagii giddimaanaan jetti kunoon ceemaa warri dhiiraa waan adda addaa kana fayyadaman baay'inaani dalagii sa'aatii misaa booduluu sa'aatii hin gubinnaan jetti akka inni misaa nyaateen gizee hunda akka fiddu fadaraasitti kennee jira ji'a tokko kana keessa obboleessa kee kana kunuunsuu qabna naan jette hayyaa jedheeni wallaahi ji'a tokko san keessatti akkumsiin naan jette osoo inni ceemaa hin dagadhu jechuu akka nama kiniina kennuufitti ji'a tokko kana keessatti guyyarraa jechuudha akka inni misaa nyaatee geessan yookaan laaqana nyaatee geessan ni fidaaf akka inni irbaata nyaatee geessan ni fidaaf guyyatti yeroo lama ture jechuudha burcuqqoo tokko ka fayyadamu waliin daakee jechuudha soora fi ture ergasii gaafa ji'a mucaan kun kiiloon isaa jechuudha 52 ture baay'ee dheeraa ta'e kiiloo 52 jechuun diqqoo namatti ulfaata dhugaa dubbatuuf baay'ee ni haphata mucaan jechuudha waan laafa ofii garuu hangafa maatii hundaati gaafa fuudhuuf ka'u jala yaaddanii kana goote jechuudha obboleettiin ergasii gaafa ji'a jechuu gaafa miizana mazzanamu an isa bichaa miti anillee waliin miizana irra dhaabbadha jechuudha anis kiiloo hamma ta'e waan dhuguuf jechuu kalxaa kan isaaf waan dalagu waliin fayyadame hin dabalee inni silaa jechuu kiiloo 52 irraa kiiloo 67 ta'e jechuudha mucaan kun jechuudha ji'a tokko kana keessatti bareedee jechuu ka duraan bifti isaa magaala ta'e diimmatee wallaahi boqoonsaa guuttee akka gaarii irraa bareedee ture kanaaf anillee isinii fiduu jaalladhe har'a maal akka ta'an kalxaawwan kana isiniif himaa haga xumuraatti na duuka tura tokkoffaa inni kuni xahiniyyaadha xahiniyyaa jechuun akkuma suuraa irratti argitan kun firee kanatu daakkama jechuudha simsima yookaan immoo jinjilaana kan jedhamu kanatu daakkama jechuudha zayita isaa waliin maqaan isaa garuu asirratti xahiniyyaan jedhu an garuu xahiniyyaadhaan beekaa xahiniyyaa jedhama jechuudha kuni manoota arabaa hedduu keessatti biyyoota arabaa keessatti waajiba qursiiti jechuudha irra baay'inaani kunoo kana jechuudha inni kana isa kanaafi akkasuma haliib niidoo haliiba paawudara jechuudha haliiba paawudara tamira kuni tamira kana firee sadii afurii lama kun ammoo masaan irrijitu kana fayyadame fakkeenyaaf ani haliiba paawudara hin beektan haliib niidoo jechuudha haliiba paawudara akkasuma haliiba milkii isma kana jechuu kanuma kaartoonii argitan kana jaroota afran kana qofa akkamitti akka mix walitti godhee walitti daakee booda isaa xumura isaan laaltan hamma xumura viidiyootti obsaan na dhaggeeffadhaan isin jedha obsaan laalaa itti fayyadama waan baay'ee salphaadha jechuudha dhugumatti hojjechuufillee salphaadha sa'aatii misaa irratti hojjettanii yookaan laaqana jechuudha laaqana irratti hojjettanii burcuqqoo tokko yoo irraa fayyadamtan galgalaafillee burcuqqoo tokko isin hafaa jechuudha burcuqqoo sadii waan ta'eef jechuun tonni kuni dura haliibatti naqee ergas irraan haliiba paawudaratti naqee jechuudha haliib niidoo akkasii eegas deebi'ee immoo xahiniyyaa irraan naqee
erga kana ammoo tamira dura naquu qaba ture garuu haa ta'u rakkoon qabu numa daakama jechuun duwaliini ergasii ni daakna jechuudha kan laaxatti naqne waan tokko bishaan tokkotti naqne jara afranii achi bishaan tokkotti naquun hin barbaachisu ergasii ni daakama maaliif haliimni paawudar illee yoosuu yoo aannanii wal arga yoosuu inni illee bifa aannanii ta'a jechuudha yoosuu aannan ta'a waan baay'ee bishaan hin barbaachisu jechuu barbaadeetti xahini yalleen laallafaadha jechuudha naa'ima akka waan zayita jira kunoo daakamee jira haala kanaanii erga kanaa burcuqqoo kana tokko laaqana booda laaqana nyaatanii sa'a lama booda akkasin jira laaqanni sun laphee keessanirraa gad deeme xiqqoo yoo inni kara hojii isaa eegalee kan irraan dhuydanii jechuudha akkasuma galgalallee irbaata nyaatanii garbaata nyaatanii xiqqoo tetteettanii hojjetee irbaanni sun qaama keessanirraa xiqqoo gadi akkasinitti ulfaanne jechuudha akkuma nyaatanii yoo irraan dhuydan kunis soorataa sunis soorataa isin ulfaatuu danda'a kanaafuu nyaatanii diqqoo tutturtanii ergasii lubbuu keessan appitaatiin keessan erga banamee booda galgalallee kana tokko irra dhuydanii raftanii jechuudha inshaallah haala kanaan fayyadamtanii ji'a tokko fayyadamtanii jennaan wallaahi thumma wallaahi itti isinii kakadhu obboleewwan kiyya ni milkooftanii jechuudha dhimma ittiin qabu kakadhee dhiise garuu immoo waan ofii kiyyaa hojjedhee isiniif jedhee fidee isiniif jedhee viidiyoo kana hojjedhe malee anitti hajameetii miti ammatti jechuudha garuu saffisaan bakka namoonni dhiiraa nagaafattanii akkasuma dubartiifillee ni ta'a qaama walqixxaa'a waan tokko walqixxaa'a jechuudha fayya qabummaadha sanuyyuu tokkoffaa wanni kun simsimni kuni viitaaminii of keessaa qaba maagneeziyamii of keessaa qaba akkasuma pirootiinii of keessaa qaba akkasuma fosforas maal jedhamsa isa sanallee viitaaminii jechuun viitaaminii lafee keenya jabeessan jechuun lafee keenya xinkaara kenniif jabeessan akkasuma xuncaa keenya jabeessan qaama keenya akka dhibeen kamuu dhufeetiin jechuudha indafarra yookaan dhibeen kamuu dhufee hin sehanne taasisaa jechuudha baay'ee dhibee qaama keenya irraa ittisa jechuudha simsima jechuun baay'ee faayidaa guddaa qaama keenyaaf qaba. Hiikis obboleewwan kiyya hormoonii qaama keenyaa maddisiisa jechuudha haala gaariidhaan hormooniin keenya akka intazaabaane hormoonii wal keessa babbadaa osoo hin taane karaa fayyummaatiin jechuudha qaamni keenya fayya qabummaadhaan dhiigni keenya akka qulqullaa'u dhiiga keenya nu qulqulleessa dhiiga keenya nu bareechisa simsima jechuudha faayidaa simsimaa kanneen jechuudha osoo karaa faayidaa aannaniitti hin deemini innaa dhiiga keenya nuuf guutaa miidhagina keenya akkasuma gogaan qaama keenya akka goyne taasisa zayitiin isaa zayitii simsimaa yoo hin beektan ta'e faayidaa guddaadha dhiironni faa gadi fageenya sirriitti itti fayyadaman jechuudha akkasuma shamarraniifillee rifeensaafillee ta'e akkasuma miidhagina fuula keenyatiif jechuudha basharaa qaama keenya guutuu laaffisee miidhagsuudhaaf zayitiin simsimiin baay'ee qaaliidhallee hin argamullee simsima jechuun immoo isa xahiniyyaa kanaa jechuudha xahiniyyaan kun irraa hojjetamu jechuudha innaa simsimu kana daakkamee haala kanaan hojjetame malee waan addaatii miti kanaafuu qalxaan kun dhugaa waan baay'ee isin gammachiisu irraa gammaddan jedhee abdiin qaba yoo isin fayyadamtanii irraa gammaddan natti illee tola waan ta'eef fayyadama obboleewwan kiyya hundi keessan dhiirrillee shamarranillee kara fayya qabeessan akka isin irraa milkooftan abdiin qaba isin jaalladha isin kabaja yoo viidiyoo isinitti tole laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinu nagaan naaf tura.